እሺ ኦኬ ይሄ እንደምታየው ቁልፍ ነው። የምን ቁልፍ? የቤት ቁልፍ ነው። የምን ቤት? አይዞህ አትደንግጥ። ይሄ ምን አቤል ወሰድልሽ ወይስ ምንድነው? አይ በቃ ላንተ ነው። ላንተ ነው። ቤት ሹቃ ተከራይቻለሁ። ምን ተከራይቻለሁ? አዎ አንድ ሹቃ ተከራይቻለሁ ላንተ። አሁን የእውነት እናውራ ማለት ነው። ሹቃ ተከራይቻለሁ። በእኔ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቼ እኔን ያዘዙት። አይዋ ለምን በጣም እንትን እያልክ ነው ያለው እና ምን እንዳደረጋለን መሰለ ሹቃ ተከራይተናል። አሁን የመረጥካቸው እቃ ሁሉ ይሄዳሉ። በቃ ሰይድ እንዳልኩ ነው። ይሄ ነው ባዶ nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qabanii galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitan jechuudha viidiyoo chaanaala haaraa irratti Saayidoo fi Hiriyaa Sumayyaati jechaa turani kan beekani garuu akka daadanitti haalli isaanii jarri haala sodaachisaadha kan isaanii. Micaayoo mana kireessitee meeshaa manaa bittee maal akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitanitti jechuudha. Haalichi baay'ee cimaadha gaafa ilaalamu. Garuu ka ishiin amma mana kiraayii kireeffattee asii achi hanga deemtu gaafa Itoophiyaa deemtes sila hoteeladha kanatti kireeffattee teessu. Ammas immoo asis dhuftee hoteela taa'aa jirta. Akkasuma immoo Sumayyaan amma meeshaa mana jiru hundumaa waan gurgurtee fi kun sheemii ishiitti ta'ee raawwatee deebitee reesitti araaramuudha fi kun ishii sheemessee manni waan duwwaa ta'eef sheemoftee sitti deebi'uu sodaatteeti ta'a. Gaafa immoo meeshaan kun manatti bitamee galee maal naa jedhee dhufuu dandeessi kan ishiin jetteeti jechuudha. Saayidoo faana akkaataan ishiin itti haasa'aatii jirtu ana kanatti fakkaatutti intalli kun Sumayyaa faana akkuma beekamu kaasiin akka wajjin haasa'aa jirturree himtee jirti. Sumayyaa wajjin akka haasa'aa jirtu jechuudha. Akkasuma maatiin isiillee akka dubbisaa jiranii akkasuma immoo maatiin isii akka isii dirqamsiisanii akka Saayidoodhaaf miini kun bitamu kan na taasise maatii kootii abbaa kootiidha kan ishiin jechaatii jirtu. Ana kanatti fakkaatetti micayetti namtooyyuu Saayidoo jaallatteeti kanan jedhu jechuudha. Na dubbichi ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee tokko ulfaata. Akkuma viidiyoo jalqabarra isinii kaayetiin hin jira. Akkasuma viidiyoo chaanaala haaraa irratti kan isaan gallakkisanii chaanaalichi kana duraanatti fakkaatu haaraadha jechuudha kan dhiyoo banamedha. Garuu egaa wantichi waan hawga kana miti akkasuma Saayidoon immoo ka'a tole hin jenne jechuudha. Ishiin qulfii mana suuteetti kennitee jirti. Meeshaa bitamee egaa dura Saayidoon waanuma ishiin ofisheetti bitachuudha deemtu see filataa fi ture. Akkasuma meeshaan kuni kan kootii miti kan keetidha siif mana kireessitini maallaqa birrichi 3 sii kaffaleetiin jira abbaan kan koo kana godhii waan naan jedhee fi kana taasiseeti maallaqa 3 kaffalee jira abbaa kootu dirqamsiisedha kan isiin jettu. Akkuma beekamu micayyoon kiristaana natti fakkaattiyyuudha. Siilii xiksii jechuudha. Xiksii gaafa bitaa turte kana atoo kiristaanaadha maal gochiidhaaf bitatta hin bitatta yoo taate immoo anatu sii bita jechaanii ture jechuudha. Yaa ishiin egaa isumaaf yaaddee mana isaaniitiif jetteeti kan ishiin akka meeshaan kun bitamu kan gochaatii turte. Haa ta'u malee ani haala kanatti fakkaatutti Sumayyaan Ramadaanni kun osoo hin gahin Saayidoo faana wal argite jedhee abdiin qaba jechuudha. Maaliifini namni wanta fe'eeyyuu wal taasise ayyaana irratti yeroo ayyaanni akkanaa dhufu amantaa musliimaa keessatti Ramadaana irratti namni kana dura waan akka barbaade wal godhee lubbuullee kan wal baase ayyaanni gaafa dhufu ayyaana Ramadaanaa karaa irratti yookiin immoo gaafa ayyaanni dhufu ayyaana irratti namni garaa dhiifamaa walii qabaata jechuudha. Araaramanii kanaaf Sumayyaan Saayidoodhaa garaa dhiifamaa hin qabaatti. Hin araaramti jedhee abdiin qaba jechuudha. Sadhugaa dubbachuudhaaf waan araaramtu natti fakkaata. Akkuma immoo micayyoon jettettuyyuu intalli amma Saayidoo waliin jirtu. Ani mana duwwaa kireeffamee meeshaan kunis itti galee meeshaa duwwaa hammadhee taa'uu osoo hin taane
ilmaan kootii fi haadha manaa kootii barbaada jedhe Saidoon jechuudha. Akkasuma isaaf hin dhiphatiniiti ati manumatti galii meeshaan akka manatti galu taasisi atis manatti galiidha kan ishiin jechaanii turte. Inni immoo yoo jala murtee raawwattee booda lakki rakkoo kanatu na qunnamee kana waan akkanaatitu jira waan kana ta'eef kun immoo hafee yookiin immoo ishee arguu dhabee yookiin immoo ishiin dhufuu dadhabde jettee raawwattee waan na sobdu yoo ta'e ammumarraa jalqabiitiin attimi waan ishiin arganne yoo ta'e akkan dhaqee mana sanatti illee hin aseenni jedheeni ishiin shakkii xiqqoon ishee keessatti uumamtee jirti natti fakkaata. Egaa akkasitti of amansiisuu dadhabde garuu kanaaf hin dhiphatiniitii ati manumatti galii meeshaan kun haa galu jechaanii turte. Saidoon immoo harka kennatuu didee jechuudha hin didee yoo dhugaadhuma Sumayyaan yookiin isin bira jiraattee yookiin immoo bakka ishiin jirtu beektee dhugaadhumaan dhugaatti ofitti amantee raawwattee Sumayyaa gara mana naa kireessitee kanaatitti fiddee walitti nu araarsitu yoo ta'e malee ani mana sanatti hin galu jedheeti jechuudha kan inni didee. Kanaaf iyyuu jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota koo dubbiin akkas ture jechuudha. Egaa namoonni viidiyoo sana argitan irraa hin hubattu jedhee abdiin qaba. Akkasuma immoo anis jalqaba viidiyoo kootirraa viidiyoo isaanirraa xiqqoo fidee bakkee isin isa wajjin haasa'aa turte naashin qulfiillee kennituu fi fideetiin ture jechuudha. Hin argitanii waan baay'ee takka jechuudha namatti dhaga'amudha. Saidoon ka waan biraa wanti inni barbaadu tokko illee hin jiru. Ani meeshaadhaaf yoo ta'e ammuma kana kee raawwadhee meeshaa waan ishiin barbaadde guutuu fi danda'a. Akkasuma immoo isii bichaa miti ani haadha manaa lammataallee ni qaba. Haati manaa koo ishiin achiitis na rakkisaa jirti. Ishiin argadhu yoo ta'e wanni ani mana kireeffadhee as taa'uuf tokko illee hin jiru yoo ishee argadhe maleedha. Achi deebi'eetiin Itoophiyaadhumatti deebi'ee Itoophiyaa keessa taa'ee bakka ishiin jirtutti ishii barbaada malee asitti mana kireeffadhu hangan immoo biyya kana keessa jirutti manuma kiraa keessa taa'ee tanan yookiin manuma kireeffadhee tanani ishii barbaada ilmaan koollee barbaada. Ani amma ilmaan koo argadhutti wanti nani taasisu wanti nani ta'u tokko illee hin jiru. Kan inni jedhe jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Egaa kun ayyaannis fuulduraas deemaa jira ramadaanni dhufaa jira. Namni lubbuu wal baaseyyuu walitti araaramaa. Saidoon bakka kanatti balleessa aga kana balleessee balleessuma agana akkasittiin isa akkasittiin isa qaxxaasisu yookiin isa adabsiisu wanti inni godhe tokko jiranatti hin fakkaatu yoo jiraates immoo kana caala adabbiin kana caalu hin jiranatti fakkaatu. Kanaaf iyyuu jechuudha Sumayyaa ammas yoo ta'e garaa laafuun dubartiin garaa laafti jedhama garuu ani kana akka Sumayyaa hin argine isa dhugaa dubbachuudhaaf egaa kanaaf iyyuu jechuudha ayyaana tochas deemaa jira. Ilmaan tuni haadha abbaa wajjin yoo jiraatte dhuma itti tola. Atis immoo yoo mana kee keessa jiraatte mana o'aa keessa abbaa manaa kee wajjin jiraattedha sitti tola. Akka har'aa sitti fakkaati wanti hunduu ani kaleessas hin gaddas wanti ani siin jedhu yoo jiraate wanti hundinuu akka har'aa sitti hin fakkaatini wanti nuu hin jijjiirama namni iyyuu sitti jijjiirama lafti iyyuu sitti jijjiirama akka jalqaba dura itti argituutti miti waan hundinuu jechuudha. Namni angaati waa harka qabduttidha kan inni si barbaadu gaafa ati harka waa dhabdee namni tokko yoo kan garagalee si ilaalu hin jiru. Haati fi abbaan keetiyyuu si jibbanii siin jedha yaa obboleettii tiyyaa kan mana kee si caalu tokkoyyuu hin jiru. Ilmoo keetii fi mana kee abbaa manaa keetu si caalaa. Ayyaana kanarratti garaa dhiifamaa walii qabaadhatii walitti deebi'aatii waliin jiraadha. Ramadaana kana wajjini soomaan isiniin jedha soomni sooma milkeessiniif haa ta'u walitti deebi'aatii jaalalma keessan kan kaleessaa sanaan waliin turaa isiniin jedha. Namuma kamituu haadha manaa lammataa fuudha namuma kamituu immoo waan hundumaayyuu ta'a dhokseeyyuu kan urfatti waa meeqa godhutu jira. Bakka kanatti immoo inni ifaa bilisa miidiyaa irratti beeksisee asitis beektee namnis beekee waan dhoksaatti godhe tokkollee miti waan ta'eef waan aga kan akkasitti nama aggaannansiisu miti. Hiriyoonni keessa har'a gara kan kee goranii raawwatanii haay hisiin jedhan kuni boru gaafaati waa takka harkaa dhabdee rakkattee ilmaan keetiif waan laattu waan waastu dhabdu garagalanii sirraa deeman situu ilmaan kee faana rakkata.
Kanaafiyyuu yaa obboleettii Sumayyaa garaa dhiifamaa qabaadhuti ramadaana kanarratti araaramiitii Saayidootti deebisiin jedha. iPhone bitattee jirtammoo argeetiin jira maashaallah sii jedheetiin jira. Xiqqoonis waan biizii ta'eef isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkan itti yaadeti gara biyya koo yaade biyya abbaa koo yaadee itti karoorfadhee dhufe osoo hin taane wanti hundinuu faalladhaan harkaa ta'e jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'u malee waan hundumaa immoo gaarummaadhaaf jennee raawwannee fudhannee rabbi irratti of gannee yoo deemne wanti milkoofne tokkollee hin jiru. Rabbi immoo gargaarsa isaatiin nu bira haa dhaabatu. Wanta immoo ba'aa nuti ta'e tokko isumatu iyyuu furmaata nu taasisa. Rabbiidhumaan abdannee deemaa jirra hundi keenya yoo isiniin jira. Akkasiinis immoo akkuma argitanii viidiyoo kaleessa jedheetiin ture haala baay'ee dhibboo tokko keessa jira. Wanti itti baay'eetu iyyuu kan na dhibbisu jira. Amma waaqayyo jira waan hunda keessattuu rabbi jiraan isiniin jedha isinillee du'aa inaaf godha.